Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattoota channel YouTube Hussein Official gaa akkaataa Gmail passport isaa hin beekne itti argattan yookaan immoo passport Gmail irraa jijjirratanu isin agarsiisaa jechuudha. Gmail account isin fayyadamaa jirtanu passport isaa baruu qabdu jechuudha. Passport Gmail bilbilaatti fayyadamaa jirtanu akkasuma yoo passport isaa hin beekne email bilbila keessaa qabdanu haala kamiin akka passport isaa argachuu dandeessan namoonni passport Gmail bilbila keessaa qabdanu hin beekne akkasuma kallee jijjiirrachuu barbaadan karaa sirrii ta'een emailii itti fayyadamaa jirtan emailii bilbila keessaa fayyadamaa jirtanu ka TikTokii ta'ee ka YouTube ta'ee ka Facebookii ta'ee emailii sana passport isaa haala kamiin akka baruu dandeessan yoo hin beekne akkasuma yoo jijjiirrachuu barbaadan haala kamiin akka passport Gmail bilbila keessaa qabdanu jijjiirrachuu dandeessanuun isin agarsiisaa jechuudha. Namoonni passport isaa hin beeknes kana argachuu dandeessu akkasuma yoo jijjiirrachuu barbaadanis haala kamiin akka jijjiirrattanu karaa sirrii ta'een isin barsa viidiyoo kana keessatti namoonni channel YouTube kanaatiif haarawaa taatan channel YouTube kana namoonni hin beekne sababa YouTube kana subscribe gochuu hin dagatinaa subscribe keetu kana yeroo isin tuqxan haala kana mircaa isinii baasaa ol keetu gubbaa kaa'uudhaan viidiyoolee post godhu akka nama hunda dura isin bira ga'uuf mallattoo notification itti banaasin jira akkasuma viidiyoo bilbila keessanii wal qabate hedduu post godhen jira jala galaati video baay'ee jala galaa irraa baradhaa waa'ee TikTokii waa'ee Facebookii waa'ee setting bilbilaatti waa wal qabate hedduu jala jira waa'ee Gmail accountiti waa wal qabate baay'eetu jala jira jechuudha. Kanaafuu video kana jala galaa irraa baradhaa video yeroo dhaggeeffatan like tuquu hin dagatinaa like tuquun akka waan akka isin tursiisu video yeroo dhaggeeffatan like tuqaa isin jira. Bilbila keessa irraa gaa emailii takka sirreeffachuudhaaf ka passport isaa hin beekne eessaraan keessin sirreeffachuu qabdan bilbila keessa irraa setting bilbilarraan seentu yoo barbaadan Google irraa seenuu danda'ama yookaan Google yookaan Google Chrome irraa karaa hedduu aan seentu jechuudha. Setting bilbilarraa eegisentanii ol ta'uudhaan eega ol xooftanii asirratti maal jira Google service jedhee baasuu danda'a kan namta takka Google service yookaan immoo Google jedhee bakka jiru karaa email isaanii tokko jechuudha. Email awwalarra jiru kun kan isin passport isaa baruu qabdan ta'uu qaba jechuudha. Email kana mallattoo xiyyaa tokkodhaan mana jiru Google account bakka itti tokkodhaan gara Google account seentu jechuudha. Email kun kan isin passport isaa hin beekne kan amma argachuu barbaadda yookaan passport isaa baruu barbaadan ta'uu qaba jechuudha. Ka gubbaa jiru yoo passport yoo isa hin taane mallattoo xiyyaa kaa tokkodhaan email sana gubbaatti aansuu qabdu ka passport isaa akkasuma hin beekne sana baruudhaaf asirratti haala kana asirraa balleessuu qabdu kanallee mallattoo kana display bakka tokkodhaan balleessuu ni dandeessu. Kana gaa haala kamiin kan sirreeffattan asirratti haala kana yeroo isinii baasee asirratti secure and sign in bakka tokkodhaan gara fuulduraa eega dhuftanii mallattoon kun samaawii taatee taa'uu qabdi. Wanti mallattoon kun maaliif haala kanaan ta'a? Sababa isin passport Gmail hin beekne Gmail sana jala lakkoofsa yookaan immoo email recovery yoo isin hin qabaanne haala kanaan mallattoon kun bicaa ta'a. Asirratti recover point asirratti Gmail email yookaan Gmail recovery kanaan dura barseen ture YouTube channel kootti jala seenaa argadhaa akkaataa lakkoofsa bilbilaatti guuttattanu akkaataa email kan keessan jala Gmail biraa recover gootanii keessanuu kanaan dura barseen ture jechuudha. Viidiyoo isaa channel YouTube kootti yaanii argattu. Hamma namoonni passport isaa hin beekne passport isaa argachuuf irraa olee kana passport deedee jira asirratti passport deedee jira jechuudha. Passport emailii sana baruudhaaf passport bakka itti qaxuquraan gara fuula duraa deemtu passport Gmail sana meeqa akka ta'e baruu yoo hin barre immoo yoo hin beekne immoo passport sana haala kamiin akka bartanudha. Yoo hin beeknes sana booda haala kanaan mircaa isin gaafata. Passport sana gara passport sana deemuudhaaf ashaaraa qubaa yookaan piinii isin bilbilaan qollofattan isin gaafata yookaan immoo yeroo achirra tuqxan haala kana yoo isinii baasee continue jechuun ashaaraa qubaa yoo beektan ashaaraa qubaa keessanitti gochuudhaaf continue tuqxu. Asirratti try other way yoo isiniin jedhe immoo yookaan passport yoo isin gaafate passport ittiin gootu yoo inni mallattoo kana isinii kaa'e kana keessaa filadhu yoo jedhe inni awwalaa kun akka isin qulfii yookaan paatannii waan bilbilaan qollofattan itti gootanuuf inni kun immoo passport Gmail sanaaf yoo dhiqata haala kana isinii baase fakkeenyaaf haala kana isinii fide email sana passport isaa itti naqi isiniin jedhaa jira jechuudha. Asirratti emailii passport isaa hin beekne kana itti naqeedhaa jira jechuudha. Kanaafuu email sana passport isaa yoo hin beekne try other way bakka itti tuqudhaan ganjallaa tuqudhaan asirratti haala kana isinii baasa jechuudha. Kanaafuu paaksiidhaan seentu paaksii jechuun paatannii yookaan ashaaraa quba keessanii kan ittiin qollofattan sana akka itti gootanu isin gaafata jechuudha. Ammallee try other yoo tuqxan immoo mircaa biraa isin gaafata jechuudha. Sun yoo paatannii bilbilaa itti naxxanii gara fuula duraa dabarfattu jechuudha. Asirratti haala kanaan paatannii itti gochuudhaan paatannii yookaan qulfii bilbilaan qollofattan itti naquudhaan haala kanaan continue keessatti yoo tuqxan qulfii yookaan ashaaraa quba keessanii waa isin bilbilaan qollofattan isin gaafata jechuudha. Kanaafuu sanatti gochuudhaan gara sanduuqa duwwaa dhaxxanii sanduuqa amma isin agartan kun akkatti sanduuqa lamman kana isinii baasa. New passport kana booda passport email sana ni barreeffattu. Akka namni hin beekne passport isin barreeffachuu qabdan qubee guddaa of keessaa qabaachuu qaba. Lakkoofsaa fi mallattoolee qubee xiqqaa qubee guddaa lakkoofsa mallattoo adda addaa of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Passport isin asirratti barreeffattan.
Paaspoortiin asirratti barreeffatan paaspoortii qubee guddaa qubee xiqqaa lakkoofsa dijiitii 2 yookaan dijiitii 3 gochuu dandeessu. Mallattoolee meeshinii adda addaa qabaachuu qaba. 8 ol ta'uu qaba wanti sana keessa galchitan. Sanduuqa awwaala dhixanitti mallattoo xiyyaa kana banuudhaan likkii ta'uu dhiisuu ta'uu ni ilaaltu. Paaspoortii sana ni barreeffatanii achi kaawwattu jechuudha. Eega barreeffatanii achi kaawwattanii sanduuqa kanatti kan guuttan sana ganjallaatti guuttu jechuudha. Ammallee dhuftanii konfarmi niw paaspoortii bakkee dhutti paaspoortii dhuma asirratti barreessitan qubee maqaa keessanii fi lakkoofsa adda addaatti dabaluu mallattoolee akka meeshinii yookaan maslaalii itti dabaluu dandeessu jechuudha. Asirratti ganjallaa ka gubbaatti naqxan ganjallaatti naqxu mallattoodhaa fi qubee guddaa mallattoolee asirratti argamu ni beektu. Mallattoolee kanneen keessaa amma barbaadda fudhachuu dandeessu jechuudha. Sana booda lakkoofsa keessaas lakkoofsa dijiitii 3 4 illee fudhachuu dandeessu. Qubee guddaa takka qubee xiqqaa. Maaliif paaspoortii kan isin asirratti dhaquu qabdan paaspoortii jabaa ta'uu qaba. Kan namni yaadaan illee gimmitii illee baruu hin dandeenye jiimeelii kan keessan paaspoortii isaa sana ta'uu qaba jechuudha. Yoo bare namni dhiqata yoo jiimeelii keessan fudhachuu barbaade paaspoortii keessan yoo bare iimeelii keessan seenuu yookaan fudhachuu waan danda'uuf paaspoortii asirratti gootan namta akka agarsiisuu hin qabdanu. Sana booda mallattoo ijaa tuquudhaan bantanii paaspoortii sana meeqa akka ta'e ilaaluu ni dandeessu jechuudha ofii keessanii. Kanaafuu haala kanaan eega fixxanii kaatanii ka gubbaatti barraa'u ka ganjallaatti barraa'u tokko ta'uu qaba wal fakkaataa. Cheenji paaspoortii eega tuqxanii gara fuula duraa isin dabarsa. Yoo tokko hin taane ilaaluudhaan tokko gootu yookaan isin hin dabarsu yoo tokko hin taane sana booda geessis ta'a bakka itti tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Haala kanaan asisin fidaa jechuudha. Sana booda haala kanaan eega paaspoortii itti gootanii kaatanii rikoovarii isin gaafata yoo isin lakkoofsa jalaa hin qabne haala kanaan isin fidaa jechuudha. Ola xaa'uudhaan maal gootu isin sana booda itti godhattu ola xaa'uudhaan ganjallaa haftanii kontinuus Google account bakka itti tuquudhaan Google account wal qunnamsiistu akka inni dudduubatti isin deebisu gootu jechuudha. As keessatti paaspoortii eegatti gootanii kaatanii haala kanaan as keessatti isin deebisaa jechuudha. Amma paaspoortii isaa ni beektu jechuudha. Paaspoortii Gmail sanaa ni beektu jechuudha. Hamma barreeffattanii kaatan yookaan jijjiirtanii kaatan paaspoortii isaa baruu qabdu jechuudha. Mallattoon kun sababa isin haala kanaan teessuuf lakkoofsa bilbilaa jala kaawwattu yookaan immoo iimeelii asirratti iimeelii rikoovarii yookaan lakkoofsa bilbilaa. Iimeeliin keessan kun lakkoofsa bilbilaa qabaatee bicaarraa gara kanaatti jijjiiramte jechuudha. Mallattoon sun yoo lakkoofsa bilbilaa of jalaa qabaate iimeelii amma isin qabdan kun lakkoofsa keessa yoo sirraa qabaattan mallattoon sun bicaa taati. Yeroo isin paaspoortii itti gootanii lakkoofsa bilbilaatii paaspoortii jala kaa'attan bicaa taati. Lakkoofsa akkaataatti guutanuu kutaa biraa keessatti barsee waan tureef haala kanaan iimeelii keessan paaspoortii isaa baruu dandeessu. Namoonni paaspoortii Gmailii hin beekne haala amma isin agarsiisa kanaan paaspoortii Gmailii keessanii argachuudhaan har'a booda akka isin jalaa banne barreeffattanii achi kaa'achuu qabdu. Haala kanaan paaspoortii Gmailii argachuu dandeessu. Gmailiin sun ka Facebook yoo ta'es akkasuma TikTok, YouTube ta'es iimeelii sana achi kaawwachuu qabdu barreessitanii. Gmailiin sun yoo dhiqata bilbilaa jijjiiruu barbaadan bilbila qayyiruu barbaadan yookaan immoo iimeelii sun badee deeffachuu barbaadan paaspoortii amma isin barreeffattan isin gaafata jechuudha. Kanaafuu paaspoortii Gmailii baruun faayidaa guddaa qaba. Haala kanaatti fayyadamaa akkasuma viidiyoo kana keessaa viidiyoo biraallee waan isin galle gaaffii qabaattan komenteetti gaafadhaa. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahu sheer godhaa guruppii adda addaa irratti karaa Telegram, WhatsApp irratti, Facebook irratti illee akkasuma peejii adda addaatti akka namoota hedduu bira gahu sheer gochuu hin dagatinaa isin jira. Bilbila irraa waan isin galle komenteetti gaafadhaa. Barnoonni har'aasumatti dhaabata. Barnoota kutaa itti aanuun hanga walitti deemnutti nagaan tura. Galatoomaa.